Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel Haatikaa Oroo. Anaan dhufu bagina kan dhuftani. Addamoo viidiyoo kan biraatiin yookaan odeeffannoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Innis immoo akkuma jalqaba irratti thumbnail irratti argitanii mana gurguraa lama mana babbareedaa ta'e mana haala gaariidhaan ijaarame lama qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Manni kun kan argamu godina Jimmaatti. Mana baay'ee babbareedaa ta'een qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kana duratti warri channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii tokkodhaan yaada qabdan koomentii jala nuu kaa'aa, sheerii gochuudhaan immoo hiriyoota keessaniin biraan gahaa jechuudha. Mana baay'ee babbareedaa ta'edha kanan isiniif qabadhee dhufe. Mana kana akkasiin jaallattan viidiyoo kanallee akka isinitti tolu abdiin qaba. Asumaan gara manicha keenyaatti isin dabarsa. Manni isin suuraa irratti argaa jirtan kun akkuma isin argaa jirtan manni kun baay'ee tokko bareedaadha. Ijattuu yeroo ilaalan baay'ee tokko nama hawwata. Abbaan mana kana bitachuu barbaaddanillee karaa lakkoofsa WhatsApp fi Telegiraamii nu dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa abbaa mana kana gurguruu fedhu isiniif kenna jechuudha. Manni kun mana baay'ee guddaadha. Mana haala ammayyaatiin ijaaramedha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Akkuma isin suuraa irrattis argaa jirtan viidiyoon isaa ni jira. Jalqaba viidiyoo isaa ilaallee walitti deebina. Kuni filafiitii manichaati yookaan immoo fuuldura manichaati. Manni kun akkuma isin argaa jirtan baay'ee tokko mana seera qabeessaan ijaaramedha. Mana baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan egaa manni kun kan argamu magaalaa godina Jimmaa magaalaa Limmuu Gannat bakka jedhamutti magaalaa keessatti argama. Baay'ee tokko bareedaadha. Manni kun kaarii 300 irratti argama. Akkasumas immoo sarviisii kutaa 4 sarviisii kiraayiidhaaf ta'u yookaan akka raayyamu jechuudha. Sarviisii kutaa 4 ofirraa qaba. Duddubbaa jechuudha. Sarviisota kutaa 4 qaba. Seera qabeessadha. Manni kun egaa kan itti gurguramu gatiin isaa inni dhuma miliyoona 2.2 yookaan miliyoona 2,200 jechuudha. Abbaan mana kana bitachuu barbaaddan karaa lakkoofsa WhatsApp fi Telegiraamii keenyaa nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Manni kun mana baay'ee tokko bareedaadha. Mana seera qabeessaan ijaaramedha. Mana shaawor beetillee mana keessaa qaba. Akkasuma mana baay'ee guddaadha jechuudha. Naannoo kutaa 6 waan akkasii ba'a manichi kutaalee 6 waan akkasii of keessaa qaba. Manni kun mana baay'ee guddaadha. Abbaan mana kana bitachuu barbaaddan keessaa nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Akkasii abbaa carraa ta'a isiniin jedha. Asumaanii mana isa lammaffaatti isin dabarsa. Manni inni lammaffaa irratti argaa jirtan mana isin suuraa irratti argaa jirtan kanadha. Isa kanas immoo viidiyoo isaa ilaallee walitti deebina. Inni kun viidiyoon isaa kana fakkaata. Akkuma isin argaa jirtan baay'ee tokko guddaadha manichi. Duddubbaallee kilaasii yookaan sarviisii hedduu qaba jechuudha. Of duddubbaa kan kiraayiidhaaf ta'u waan akkasii. Akkuma isin viidiyoo isaa ilaalaa jirtan manni kun mana baay'ee guddaadha. Manni kun immoo masaratiin hidhameera malee liishoon muluu isaa mana keessa liishoon hin galle garuu masaratiin hidhamee jira. Mana guddaadha garuu. Akkuma isin suuraa irratti viidiyoo irratti argaa jirtan mana baay'ee guddaadha jechuudha. Duddubbaallee sarviisotaa fi akkasuma lafa guddaa qaba. Egaa akkas fakkaata. Akkasinitti tolellee abdiin qaba. Abbaan mana kana bitachuu barbaaddan isinillee karaa keessaa nu dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa abbaa mana kana gurguruu barbaadu isiniif kenna. Dhimtanii waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Manni kun kaarii 600 irratti argama. Masaratiin hidhamee jira. Masaratiin hidhamee jechuun immoo mana keessaa muluu liishoon galeera jechuu miti. Masaratiin gara bakkeetiin sirriitti hidhamee jira. Akkuma isin argitanii jechuudha. Sarviisii kutaalee 9 of duddubbaa qaba. Gara duddubbaatiin sarviisii kutaa 9 yookaan sarviisii kiraayiidhaaf ta'u waan akkasii sarviisota kutaalee 9 ofirraa qaba jechuudha.
Akkasuma manni kun illee kan argamu godina Jimmaa aanaa Limmuu Gannat bakka jedhamutti argama. Ijoolleen Limmuu Gannat dafaatti dhiyaadha. Abbaa carraa taa'aa isiniin jedha asumaani. Manni kun mana baay'ee babbareedaadha. Mana baay'ee gatiin isaallee intiriidha. Abbaan mana kanallee bitachuu barbaadan karaa keessaa dhufuudhaan nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Mana isa nama boodarra yookaan lammaffaarra isinitti hime kana sakaarii 600 kana jechuudha. Gatii isaa ammana jedhee hanqabatamaadhaan wanti qabadhee dhufee hin jiru. Gatii isaa abbaa mana kana gurguru waliin haasa'uu dandeessu. Lakkoofsa abbaa mana kana gurguru ani isiniif hin kennaa jechuudha. Kanaaf dawwaltanii gatii mana kanaa fi waan hundayyuu abbaa sana waliin dubbachuu dandeessu. Ani lakkoofsa karaa kiyyaan akka lakkoofsa sana isinii kennuuf lakkoofsicha isiniif kenna kan kiyya jechuudha. Kanaan dawwaltanii ani immoo lakkoofsa sana isiniif laadha abbaan mana kana bitachuu barbaadan jechuudha. Inni lammaffaa garuu gatiin isaa akkuma isinitti hime miliyoona 2,200dha. Inni tokkoffaan miliyoona 2,200dha. Inni lammaffaa garuu gatii isaa seeraan ammana jedhanii waan natti himneef isinillee qabattanii dhayxanii suuraa isaa isiniif ergaa qabattanii deemtanii manni kun hammam jettanii gaafachuu dandeessu jechuudha. Egaa abbaan manneen kana manneen jiran amma isinitti argisiise kana bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa waatsaappii, teelegiraamii, iimoo fi akkasuma daayirektiillee dawwaluu dandeessu. Lakkoofsa isiniif kenna duwwaa 973 39 98 86 47 jechuudha. Kanaan dawwaltanii argachuu dandeessu. Manneen kana abbaa gurguru immoo anuyyuu isiniif kennaa jechuudha. Lakkoofsa abbaa mana kana gurguru isiniif laadhaa jechuudha. Akkasii egaa haasaa isinitti dheeresseera. Haga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Asumaan immoo warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Viidiyoo kana immoo laayikii gochuudhaani akkasuma yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaadni keessan hedduu na gargaara waan ta'eef yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa jechuudha. Asumaan immoo haga viidiyoo kan biraatiin yookaan odeeffannoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.